irra deebi'ee nagaan gooftaa Yesuus isiniif haa ta'u. Obboloota koo ergaa sagalee Waaqayyoo isiniif fudhadhee dhiyaadheera ammasii. Har'a immoo ergaa sagalee Waaqayyoo raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 16 hanga lakkoofsa 21tti jiru walii wajjiniin akka laalluun barbaada. Sagalee Waaqayyoo akka walii wajjin barannuuf iddoo kana yoon dubbise jalqaba walii wajjisuuf gaarii ta'a. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo inni galaana keessaa karaa baasee inni bishaan humna qabeeyyii keessattis daandii tolche, inni konkolaataa fardeenii diina gadi yaasise, loltuuf mi'a lolaa achitti baasise sun jarreen achi otuu hin bahin akka dhuman akka fu'aa ibsaas dimansiisan akka dhaaman inni godhe. Kanaafis Waaqayyo isa durii yaadatinaa, wanta darbettis yaada keessan hin hiinaa. Ani wanta haaraa nan godhaa, inni amma iyyuu as ba'uuf jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa, lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasa. Ani saba koo warra ani fo'adhe obaasuudhaaf lafa onaa keessaa bishaan burqisiise, laga lafa duwwaa keessaas bishaan waan an yaaseef, bineensonni caakkaa ulfina naaf hin kennu. Waangonniif guchoowwanni na galateeffatu. Isa kana ofuma kootii uummachuu koof, saba kana ofuma kootii uummachuu koof akka na galateeffatuuf ture. Ameen. Garan gooftaa keenya abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Amma immoo fuula kee dura dhufneerraa sagaleen kees nutti himamaa jira. Ergaa qabdaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka nutti dubbattu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Ani garbichi keessa yaa Waaqayyo homaa miti, ati garuu Waaqayyo waan hundumaa dubbachuu dandeessu, gochuu dandeessu, seenaa namaa jijjiiruu dandeessu. Kanaan immoo yaa Waaqayyo nu dhaabuu kan dandeessu. Anarra darbitee ana keessaan obboleessa koo obboleettii kootti akka dubbattu. Sagalee kana akka nu barsiiftu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Sagaleen kee nama fayyisa, karaa qajeelaa irra nama geessa. Dubbii keetti jiraannee akka dhaabannu federaa nu gargaara. Isa jaallatamaaf tolaa ilma kee Yesuus jedhu. Ameen. Waaqayyotti kan jaallatamtan firoota koo, sagaleen Waaqayyoo kun akkana jedha, mata duree kaa'eera. Waaqayyo waan hundumaa gararraa akka ta'e sagaleen kun hin dubbata. Waaqayyo waan fuula dura jiru hundumaatti akka inni dubbatu ergaan kana deebi'ee dubbata. Kanaaf wanta darbetti yaaddayinaa jedha Waaqayyo. Waan darbeef yaaddayinaa. Waan haaraan godhaa jedha Waaqayyo har'a. Waan haaraan godha. Waan haaraa jireenya kee irratti, waan haaraa bultii kee irratti, waan haaraa bara kee irratti, waan haaraa bara keenya irratti hin hojjeta. Biyya keenya irratti hin hojjeta Waaqayyo waan haaraa. Kanaaf ergaan kun kan hin fudhadhee dhufeefis Waaqayyo waan haaraa bara kana keessa gochuudhaaf. Bara 2019 keessa tarii wanti nu yaaddesse baay'een jiraachuu danda'a. Wanti nu gaddisiise baay'een ta'uu danda'a. Wanta darbuu dadhabnee keessa Waaqayyo garuu humna isaa faraara isaatiin nu dabarsee asiin nu gaheera. Amma bara 2020 keessa waan haaraa godhaa jira Waaqayyo. Sagalee haaraa jira. Kanaaf Waaqayyo waan hundumaaf tokkoffaa Waaqayyo karaa qaba. Ergaa isaa kana keessatti akkuma arginu Waaqayyo galaana keessaan karaa qaba. Galaanni nama hin ceesisu, galaanni doonii malee nama hin deemsisu yookiis jalbaa malee nama hin deemsisu. Galaanni tarii kan inni ittiin nama deemsisuu danda'u warra ogummaa isaa qabatan duwwaatu tarii irra deemuu danda'u. Meeshaa ammayyaa kanaan irra deemuu danda'u. Karaa dheeraa dhiisuu deemuu danda'udha. Bara sana keessa sabi Israa'el miidhaaf saba mooticha jala bara turan keessa biyya Gibxi keessa yoo turan Waaqayyo saba isaa achi baasee biyya aannaniif damma baasutti akka isaan geessu, iddoo boqonnaa akka isaan galchu Waaqayyo kakuu haaraa kana kakuu moofana keessatti deddeebi'ee dubbateera. Kanaaf iyyuu Waaqayyo gooftaan koo akkana jedha. Ani jedhe Waaqayyo isuma duraa godhee irraa darbee ammas gochuu akka danda'u waan dubbateef akkana jedha. Ani galaana keessaan karaa nan baasa. Galaana keessaan karaa kan baasu Waaqayyo duwwaa. Laala karaa galaanaarra kan deemu Waaqayyo galaana keessaan karaa baasee, galaanni yeroo inni banamu immoo Waaqayyo saba isaa akka irra ceesisu akka deemsisu godheera. Saba Israa'el dhufanii galaana diimaa bira ga'anii galatti yeroo wallaalan Waaqayyo abbaan ofii isaatii balbala sana karaa sana baneera. Galaanicha baneera, karaa godheera. Kanaaf galaanni fakkeenya galaana baasee karaa godhee Waaqayyo saba isaa irra ceesiseera. Har'as immoo ani Waaqayyo gooftaan galaana keessaan karaa waan baasaa
ani bishaan humna qabeeyyii keessatti illee daandii nan tolchaadha Waaqa. Bishaan humna qabeessii nama ceesisuu hin dandeenye keessatti illee daandii nan godha. Qurxummii keessa deema malee namni keessa hin deemu garuu namaaf Waaqayyo nan godha. Karaa namni darbuu hin dandeenye jechuudha. Wanta ulfaataadha jechuudha. Galaana keessa deemuun ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo isa kanaafi nama waanuma hin danda'amne gochuu akka danda'u ergaan Waaqayyo nutti dubbataa jira. Har'a Waaqayyo wanta hin danda'amne jireenya kee irratti hojjeta. Ameen. Wanta hin danda'amne jireenya koo irratti hojjeta. Wanta ulfaataa natti ta'e irratti Waaqayyo darbee hojjeta. Wanta ulfaataa ta'etti Waaqayyo darbee akkasii hojjetu ergaan Waaqayyo nutti dubbata. Bara 2019 keessa kun tureera. Garuu Waaqayyo 2020 keessatti waan haaraa jireenya kee irratti hojjetan jedha. Ameen. Akkasumas immoo Waaqayyo diinota keenya nurraa dhaa. Diinota nu ari'u, diinota nagaa nu huwwatan, diinota jireenya keenya jeeqan, diinota nu ari'atan. Saba Israa'eliin kan ari'atan fardeeniin duukaa kan bu'an loltuun Fari'oon duukaa fiigu turan. Waaqayyo abbaan dursee akka isaan achii kaan godhe. Achumatti ibsaa isaanii dhaamse. Achumatti dungoo isaanii dhaamse. Achumatti mogolee isaan buuse Waaqayyo. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan utuu isaan duukaa fiiganii asii galaana bane. Galaanni isa warra kaaniif darba ta'e. Galaanni saba isaatiif Waaqayyo saba isaatiif balumsa karaa godheefi in dabarseessa kaan warra sanaaf immoo dhumaatii ta'e. Dhufanii fardeen sanaa wajjin loltuun kun galaanicha keessatti hafan. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame ta'u. Galaanni siif darbataa diina keetiin immoo dhumaatii ta'an jedha. Ameen. Erkaadha kun fudhadhu. Gooftaaf galanni bara baraan. Kanaaf diinonni keenya lafatti dhuman Waaqayyo qopheesseera. Galaanicha keessatti fardeen sun, loltoonni sun, warri humna qaban, warri deebinee garboon sun jedhan, warri ergamanii duukaa fiigan achitti hafaniiru. Waaqayyo garuu diina kee lafa seen hin kaane. Lafa ishee lammata mul'annetti Waaqayyo raawwateera. Har'as bara kana keessa, bara tamma jiraatu keessa, bara nu jiraannu kana keessatti Waaqayyo diinota keenya akkasuma godhee galaanichatti naqee fixan jedha. Ameen. Inni sadaffaan immoo Waaqayyo abbaan koo sagalee kana akka jedha. Ani waan haaraan godhaa jedhe Waaqayyo. Maaltu si dhibe Waaqayyo jireenya kee waan haaraa godha. Bara kana keessa Waaqayyo waan haaraa godha. Bara ati keessa jirtu keessatti Waaqayyo waan haaraa godha. Akkana jedhe Waaqayyo gooftaan. Ani kanaafis wanta duriitti yaaddayinaadha. Waan darbetti yaaddayinaadha. Wanta kanaan dura keessa darbitanii dhuftan isa simboositti yaaddayinaadha. Isa dhabdanitti yaaddayinaadha. Isa kisaaraa keessa singashee keessatti yaaddayinaadha. Wanta itti dhukkubfattee yaaddayinaadha. Wanta itti dhabdanitti yaaddayinaadha. Ani garuu jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa galanni Waaqayyo. Ameen. Natti tola sagaleen kun. Waaqayyo abbaan koo kana jedhe. Akkana jedhe Waaqayyo. Wanta darbetti yaaddeen ani maalan godha wanta haaraa nan godha. Haleluuyaa. Wanta haaraa kan godhu Waaqayyo duwwaa. Bara kana keessa teknooloojiin ammayyaa waan haaraa godha jedha. Waan haaraa hojjenna, waan haaraa dubbanna, waan haaraa godha jedha. Eeyyee gochuun isaanii beessa garuu akka Waaqayyootti hin godhan, akka Waaqayyootti hin hojjetan, amma Waaqayyo dhaggeeffata. Waaqayyo siif jireenya kee irratti waan haaraa godhan jedha. Bara 2020 nama dhaggeeffatu Waaqayyo waan haaraa godha. Waaqayyo 2021 keessatti waan haaraa sii godha. Barati kana booddee amma kana booddee gooftaa kee miilla gooftaa jalatti argamtee kaaftee Waaqayyo waan haaraa sirratti hojjetan jedha. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani wanta haaraa nan godha. Waan darbetti qabamte sammuu keessa. Waan darbetti qabamte jireenyi kee hin miidhamin. Har'a kana booddee amma kana booddee waan haaraan godha jedha abbaan koo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu wanta darbettis yaaddooftanii irraa ta'ina. Hin dhiphatina. Kunoo ani wanta haaraa nan godha. Innis immoo yoome ammayyuu as ba'u jira. Ammayyuu kunoon ture jechuudha. Ammayyuu innis as ba'u jira. Dhufuuf jira jedha. Namni dhaabatu hin argata jechuudha. Waan Waaqayyo hojjetu, waan Waaqayyo sirratti hojjetu, waan Waaqayyo siif hojjetu hin argitamu. Amani duwwaa Waaqayyo waan haaraa sirratti hojjeta. Ameen. Barri kun bara haaraati kan keeti. Barri kun bara kooti namni jettu dhaabadha. Barri kun bara eebbaati namni jettu dhaabadha. Waaqayyo kan kooti Waaqayyo naaf hojjeta namni jettu dhaabadha. Har'a Waaqayyo siif hojjechuuf ka'eera. Gooftaa koof galanni bara baraan haa ta'u. Inni arfaffaan immoo lafa onaa keessatti Waaqayyo karaa namaaf ta'a. Karaa onaadha nama deemsa Waaqayyo. Lafa onaadha jennee itti sodaanna. Lafa gogaadha lafa jennu irratti Waaqayyo achi keessaa bishaan namaa baasa. Leelaaf kan biraadhaaf onaadha. Siif immoo lafa boqonnaati. Isa kan biraatiif gogaadha. Siif immoo iddoo ciisichaa, iddoo jiidhaati. Maqaan gooftaa kana kunoo ani wanta haaraa nan godha akka jedhe gooftaan akkana jedhe. Har'a jedhe lafa duwwaa keessatti bishaanota nan yaasa. Ani saba koo warra na fu'atan obsaanis warra na eeggatan lafa onaa kana keessaa bishaan burqisiisee lafa duwwaa keessatti isaan nan jiraachisa.
lafa onaa keessa waaqayyo waan haaraa baasa, waan haaraa baasa. Ameen. Nama manu waaqayyoon godha. Waan haaraa jireenya kee irratti ta'u, bara kee irratti ta'u, umurii kee irratti ta'u, maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Inni arfaffaan waaqayyo abbaan koo kana jedhe akka sabi kun na galateeffatuuf kan nan godha. Namni galateeffatu jira laata? Waaqayyo akka isa galateeffatu barbaada. Sabi koo akka na galateeffatuuf kan kana uummate. Yoo kun galateeffachuu jedhe waan goliin bakkeedha jedhe caakkonni illee na galateeffatu jedhe waaqayyo. Namni na galateeffatu yoo jiraate na galateeffatu. Galanni waaqayyo fata. Namni galateeffatu yoo jiraate waaqayyo waan haaraa godha. Jireenya isaa irratti waan haaraa godha. Bara isaa irratti waan haaraa. Isa waaqayyo godheef namni galateeffachuu danda'u. Isa waaqayyo hojjeteef namni galateeffachuu danda'u waaqayyo biraa argata. Yeroo baay'ee waaqayyo irraa arganne galata dhowwan. Yeroo baay'ee waaqayyo biraa eebba arganne waan waaqayyo nu eebbise ta'uu dhiifne ofuma keenya waan godhannetu akka. Waaqayyo nan godha nan raawwadha garuu kan na galateeffatu sabi kun akka na galateeffatu kan uummadheedhe waaqayyo. Galata barbaada waan nu godheef. Isa nu keessa nu dabarseef, isa nu abdachiiseef, isa nu jiraachisu fayyaa nuu kenne waaqayyo galata barbaada. Waaqayyoof galata gashaa. Fayyaa kanaaf galata gashita laata. Harka guutuu qabda waaqayyoof galata gashi. Ija guutuu qabda waaqayyoof galata gashi. Miila guutuu qabda waaqayyoof galata gashi. Fayyaa qabda waaqayyoof galata gashi. Isa waaqayyo sii kenne jireenya waaqayyo sii kenneef galata gashi. Eebba waaqayyo sii dhangalaasee waaqayyoof galata gashi. Kana duwwaa miti abdiin siif gale kanaan waaqayyoof galata gashi. Isa duwwaa miti jireenya bara baraa kan si dhaalchisu beekee waaqayyoof galata gashi. Inni waaqayyo waaqa kee ni godha waaqayyo galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyo kan eebbifame. Kanaaf kottaa walii gallaa fuula waaqayyo duratti obboloota koo qabxii arfaniin dubbadhe kanarra dhaabanne waaqayyo jireenya koof jireenya keessan akka ijaaruuf waaqayyoon walii wajjin akka dhallu dhaabanne akka argamnu waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaa nuuf baayisu waaqayyo nu gargaara. Ameen. Gooftaa koo sin galateeffadhu. Yeroo kana ani garbichi kee dura kee dhaabadhee ergaatti dubbadhu jettu dubbadheera. Kun si biraati na biraa miti. Ergaa keessa qulqulluu isa qajeelaan dubbadhu. Natti dubbattee naan hin dubbadhu. Dubbadhu jennaan hin dubbadhu. Abbaa koo namni si dhaggeeffate namni sirraa dhaga'e kun maqaa Yesuus Kiristoosiin sitti haa jiraatu. Yaa Waaqayyo gootee fi akka argisiiftu kan yaa Waaqayyo 2019 keessa gaddee jiru garaan isaa har'a 2020 keessa gabdan gammadee. Barri gadda isaatii bara gammachuu. Inni itti gaddee jiru kun gammachuutti jijjiiramu. Wanti inni dhabee jiru maqaa Yesuusiin 2020 keessa kenna. Maqaa Yesuus inni fayyaa dhabe fayyaa argatu. Inni yaa Waaqayyo bultii dhabe bultii argatu. Inni yaa Waaqayyo dhala dhabe dhala argatu. Maqaa gooftaa Yesuus, maqaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa Yesuus sin kadhadha yaa Waaqayyo. Ilaa haa eebbifamu namni kee. Sin kadhadha yaa Waaqayyo. Waan haaraan godha jetteetta waan haaraa godhiif. Waan haaraatti argisiisi. Jireenya haaraa, bara haaraa, fayyaa haaraa, mul'ata haaraa, eekumsa haaraa kenniif. Sitti jiraachuu kenniif. Yaa Waaqayyo mana isaa eebbisi. Adaraa yaa gooftaa sin kadhadha ammoo yeroo kana. Nama si beeku, nama si hubatu, nama si wajjin adeemu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaa sagalee kee akka dubbatte kanaan akka qopheeffatu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Nama si galateeffatu immoo godhi yaa Waaqayyo. Galataaf ulfinaan fuula kee dura dhaabata akka gootu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Waan na dhageesseef guddaan si galateeffatu. Yeroof iddoo nuu laatteef ulfaatu maqaan kee ulfaatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jaalatamaaf godhaa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u Waaqayyoos na eebbisu.